Hey, Gara waajjira seenuu fedhe. waajjira kamii? Waajjiruma. Waajjira sitti mul'atu kamtu jira? Jechuun waajjira dhimma kee seenu. Natti maddu ka dhimma kee. Seenee hoogganaatti kaata. Hoogganaan na caaleessa jira. Waajjira amma seenuu na dabarsite. Seenuu barbaadde? Eega seenuu barbaadde harka na jifadhuu darbi. Harka na jifadhuu darbiin jedhe naan galleen keessa kamii? Waan sii kennaadha. Waan haa kenni jedheera harka na jifadhuun jedhe. Jechuun naa galaan jiru harka na jifadhuu nama. Bunan gurgurreeti? Deemi gurguri yoo sii gala. Deemi jedhe. Eessaa beeku? Oleen fayyaa. Fayyuma. Nagaa kee? Nagaadha. Hojiin ni daansa. Maal eega gaafati baddee toluu didi. Maali beektu hojii koo beektu. Maali waan jecha hin baddee mati garuu mul'attu maali? Bareedinni kun maali maali si nagaadha ammoo seeni seeni maali maal dubbannare waa'ee kee an jechaan gamu nagaadha 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 maayini seenaan jedhe maal maaltu sii ta'een Maal kokkolfita horii? harka nan qabii tolchite seen gaarii mu'aa dhaqoo nama situ nama ta'a kanaanas nageessanii of achi teessu barcumicha irra teessuu fi anas hin ta'a. Maal? Maal inni? Si garadheera immoo. Waajjira seenuu kan dalaasistee of seentaani? Dhiifamaa seenu. Hojii koo hojjechaa achi siqii dhaabbate. Hojii koo gaafa tokko osoo dhiyaatu. Achi siqii dhaabbate iddoo kana. Si isa karaarraa maqee dhufee yeroo itti hojjetu natti muumiti. Anaaf hoogganaa akka jabaadhumaa jedhee barbaadu ishee. Achi siqii dhaabbate hojii koo tokko rasii dalagaa seeraarraa siqii dhaabbatu. Hoogganaa waajjira kana irratti ramadamee jirudha. Haalli kun hojjettoota walgahii nan barbaadan hawa. Isin ture
Ana ture. Dhuftanii be? Jechuun hojjettoota walgahii nan barbaada. Na waame ammaa tumatti. Walgahii obbo Lammiin isinii? Jechuun dafii na waamata walgahiidha. Gabaasa tokko maal ta'a yoo laata bitee? Gabaasa maaliin sii kennu utuma ta'e yoo kaata duyya jeessaa nu kennu. Maal ta'a waan akka shura beebe hoogganaan na gaafata booddee. Akkuma taa'e. Ganama. Para gue guddinnya lah. Guddinnya malam nih. Dafa, tolas, bidi, kami tu kutu kuni kena makan kesawangan kota. Walgahii jira. Halo. Itti gaafatama sawaa udah beli kadang. Wayo salphan ka. Wayu mana ada yang kota? Utong di mo. Hoogganaa iddoo kanaa dhufaa guddina taa'u. Ati bisa. Asii ofii makee waliin keessa roggantanii yoo keessa wayyeessin. Irra deebiin nutti mimmimaa nama kamii? Amma kottaa Dargaggeessa nama bareeda. waa'ee dargaggeessummaa isaas kennaan tokko dheesitti waliisi. Irra deebiin nutti mimmimaa nama kamii? Amma kottaa Ani yoo dafa siqee hojiitti wanti naa kan barbaada waan ta'eef. Anis akkasuma barbaada. Dafa nama bilbila Bilbila bilbila. Kan immoo isa miidhatanii ciisuutti kaatanii keessa kaatanii. Akeenu. Dafa siqee hojiitti barbaada. Dafa nama bilbila. Kaayee bara kun roofanii. Maarafa. Rafi. Yeroo rafanii. Rafi. Tiibii lafaa keessatti si'aa. Kaatanii immoo isa miidhatanii ciisuutti kaatanii keessa kaatanii. Akeenu. Bidii kottuun jedhame. Walgeechuu. Hojjettooti kunuuti warroota kana dhabsanii foonii. Tolee gaarii. Isheenis itti dubbatteetti deem beeku. Ani maqaan koo obbo Lammii Gaaddisaa hoogganaa waajjira kanaati yeroo asirratti ramadamuu jira. Dhimmoota tokko ilaalee gara waajjira kanaa yeroo nuti wantoota baay'ee haala gaariin qabdanii akka gaariitti eegaatu waajjira kana. Maanaa uummataa kanaa. Isa maanaa uummataa gurgura. Nyaanni atis maanicha amma ofii keessan beeksisan tokko. Anillee maqaa koo dubbadhee yeroo fudhachuun barbaadu hojjettuma yeroo kanarra bara hojii gaarii siniifatan jechuun barbaada. Ani maqaan koo Lammiisaa Toleen jedhama. Gabaasaaf dhiyeessaa waajjira kanaatti waan hundumaatti. Ani Tolasaan jedhama. Sadarina gaafatan jecha ani maqaan koo Adeemee jedhama. Warra kanaa utuu hin dabalatin ana wajjin bara hojii gaarii si fudhata. Maqaan koo Siddiseen jedhama. Bara kana gaafatan bara hojii gaarii si fudhata. Obboleonni magaalaa dhaabbata kanaatti nagaan dhufanii ani maqaan koo Obsaa Qabataan jedhama. Hojjetaa waajjira kanaadha. Bara hojii gaarii siniifatu. Gaarii hundi keessanuu bara hojii gaarii inni isin jettan hunduma keenyaaf dhaanaaf baaba. Kanaafuu amma waardiyyaa qulqulleessitu
maaltu nan barbaadamu hir'isa. Hojjettoota keessa. Jechuun akkamitti hojjettoota waajjira kanatti ramadamanii jiru. Nan barbaada nama. Shuni hojjetaan qofa. Callisi. Nan barbaada hojjettoota isaanii. Nan barbaadu. Asitti akka isaan argaman nan barbaada. Deemi nama. Callisi. Deemi nama. Deemi nama. Nama saatanii akkuma kan dubbachaa maal nutti tolaanis kan mootummaa taa'an keessi nu naannee. Hojii keessanii si naannaa boqotaa. Siyaa naannoo. Kottu. Siidha. Nama taatee waan nuti Isa booddee walitti hiriirtanii taatu boqotaa. Nama sakuudhanii mana kana fakkaatu keessatti gaafa zuwaamaniisi nama ofiin jettaati. ati nu dhufte. Ana ishee beektanii waa'ee kumaana sitti ati waamute. Maal jette kun? Isinis waan loltuu. Wanni keessa bitu. Suudee. Ana fakkaatu. Sini. Hai. Sallisaa hojii qabanneera. Isin yoo ture kan kennan. Ankoodha. Eh. Gaarii. Shaarii. Jiraattu. Jiraattu naan jedhu. Tole gaarii. Ani immoo kana waajjira kana yeroo keessatti fudhattee nama magaree jiru obbo Lammiin jira. Lammii gaaddisaa. Maal gochaa adda addaa waajjira kana keessa. Uummata tajaajilamuuf dhufe akkamitti keessummeessaa ta'a? Kan warra hooggansaan hin ga'u maaltu taa'aara waajjira kana keessatti? Callisi! Isa waliin hin dubbachaa. Maal gochaa adda? Uummata irraa waan natti qarshii funaantu. Miindaan sii kaffalamaan jiru? Galata kee. Callisaadhaa! Qarshii keenyatu korojoo keenya keessatti hafe kanaaf gaafana. Baay'ee rakkannee. Hojii koo kanarraa jalqabuu kootti baay'ee gaddada. Xalayaansi qaqqabas. Hojii kanarraa geggeeffama. Galata kee yaa waaqoo. Callisaan jire. Harka kee akkasi godhaman teessuu gadi. Maaloo? Dhugaa. Dhugaa gooftaan isaanii fide keessa. Dhugaa. Waan tokko hin balleessine. Waan tokko hunda seexanatu mataa kootti fincaa. Garatti socho'uu hin dhabe. Seexanni waan gootee qabu. Si torkaa fudhachaa ture. Seexana fudhachaa ture. Deebisii taa'e. Taa'e deebii. Taa'e. Hoogganaan nuuf kabajamu. Sitti dhufe qulqulloofte gara keessa. Yeroon itti mana qulqulleessa yeroo meeqa? Haa? Argitanii tumni maali? Jechuun meeqatti nu fe'a? Maal jettee galte waajjira kana jalqaba? Maaf hojiin seeraan hojjeta? Hojjechaa kan jira, ittuma jira. Kan kee akeekkachiisan bira sii darba. Kana booddee yeroodhaan hojii irratti argamu. Saatii sin jettanii saatii 16 naannoo. 16 nuti naanna'uuf taasisa. Garuma yeroo kee eeggaduuti godha. Kan kee garuu gaarii dhiifama qabu. Ishee sama duukaa geessanii wayyaa. Callisu. Maaloo boo. Dhiifama qabu kan Maaloo. kiisii keenya bakka dheesseen Maaloo. Maaloo. uummata tajaajilamuuf dhufu Isiniin do. itti isaa Maaloo. Amma dubbanni nu teesse. Dhugaadha. Ittiin deebi'u. Harka bu'aa guutuu kana booddee oomfu. Lammataatti hin deebi'u. Ijoollee meeqa guddisa mana keenya keessaati. Nagadhiisu waajjira. Ijoollee koo guddifadha. Waggaa meeqa hojjedhe akka waan wal hin beekneen godhattanii isinitti naan himtanii akka waan wal hin beeknee maa godhanna. Hin qabbaneeffanne. Hoogganaan nuuf kabajamu. Maal illee darbatiin Dhufuu dhufe inni. Deebai. Akkasiin si'atu sin. Baalagee. Isheen isa baafne. Deemettanii? Wayyaa. Lalu dua balik.
Callee siree asaan barbaada dabareen kan kutu nan dubbadha. Maal gochaa ummati yeroo kamiin keessummeessamaa? Uummata yeroo hundi callee keessummeessina. Walgahii yoom qabdu? Torbee guutuu. Ummata yeroo kamiin tajaajiltu ture? Gaafa isaan dhufan. Yoo danda'amu jedhamu gashu. Walgahiin bisu uummataan taasifama. Waa'ee uummataa irratti mari'annaa. Nana kaasame. Maaloo nama hin jeeqinaa wajjin jiraatan. Inni kumara kee garuu. Jechuun naa kaasirri bara. Amaluma isaanii. Galii mana rafee. Qofaatti qaba biiroo keessaa. Kee galii rafee. Sengala. Siifaa dhufu xalaa manatti. Maaliif? Bara hojii gaarii. Hojjettoota akkasii qabna gaa waajjira keessa. Hojjettoota gaggaarii. Akkuma gaariidha. Torbee guutuu wal ga'ee jiru. Uummatni yoo dhufeen keessummeessitu nufu taa'anii dhiisu. Callisi akka nama waan gaarii godhetti baay'inaan. Uummati tajaajilamuu hin qabu. Torbee guutuu maal wal ga'e? Barbaachisummaa wal ga'eetti yoo mana badhaaf kan wal ga'e hin taa'u. Callistanii maal wal ga'e? Kanaan booddee uummata mana irra deemtanii tajaajiltu. Amma callisaa. Hojii qabanneeru. Taphaa callisi. Taphaa asiin jiru. Maal dubbatata? Teessee nyaachaa ta'an birrii uummata. Hojiin hin hojjetamu. Uummati kun hin tajaajilamu. Asii waliin haasa'inaa. Asii waliin haasa'inaa. Uummata isa kamtu dhufee hojjetaa uummata hojjechaa. Amma maata waasa kurragaa hojii gurguddaa hojjechaa ture. Amma yeroon itti yaada fudhu minisii jiraan. Maal fudhattu yaada Naannoo waan ta'eef. Yaada fudhachaa jiru. Amma yeroon itti yaada fudhu minisii jiraan. Waajjira kana keessa utaaluu barbaaddu taana xalaan gaarii kenne isinii isin qaqqabu. Inni waan dhiyaatee waan isin waan biraa taatan isinitti fakkaata. Hojiirra jiranis waajjira kana hojii seeraan hin hojjettu taanaan hin baata waajjira kana callisiidhaan. Hojiin qabadheera. Inteessaa dhuftee naasota. Hojiirra jira. Utuu naaf kenname achillee bareedaadhaan rifeensa sana dhumeera barsiina seente. Yaadnee ture hin qaqqabamne. Duras waa amma achi dabalate achis immoo waa qabna inni hin gaamu. Kanaaf Dorgocha waqtan. boqochiisaa jireenya keenyaa Kanaan booddee haasaan isinii wajjiniin haasa'amu. Walgahii torbee keessaa barbaachisummaa isaa ta'amne guyyaa tokko. Yoon barbaachisa teessanis. Waliigalte waliigaluu dhiiste akkatti waliigaluu qaba. Kanaan booddee hojii irratti hojiin seeraan hojjetamuu qaba. Yeroodhaan waajjira seenuu yeroodhaan bahu. Uummati seeraan tajaajilamuu qaba. Tajaajila barbaachisaa ta'e uummata kanaa kennuu qaba. Kanaan booddee callisii. Akkamitti tajaajilan kana jaalaa? Kanaan booddee haasaa biraan barbaada. Uummata tajaajilamu kaan irraa ba'a. walgahiin torbee. Daraabe! Keebe! Yeroo matti dhufnu moolutti maa ta'e? Akkas godhan hin tajaajilu uummata keenya. Isa isaa hoogganaa jedhu fudhanna ba'a. Har'aa kaasnee Nama ta'ee waan uummataa. Callisatti immoo waa'ee bilbilaa sooftaa. Softu waan ishee barbaachisudha softu. Kaan irraa ba'a. Naa ba'a. Naa ba'a. Deemnaa. Hojii keessatti deebi'a. Waan qabu walgahiin keenya. Sabarte. Warri uummataa nyaatee barte. Kaaga. Godhame. Bara hojii gaarii hunduma keenyaaf.
deemu. Hojii tokkotti noo biizii na godhe. Nan deemne waan jirutti. Biizii dhugaa baay'ee haramaa baay'ata. Xinnoon ulfaata beektaa waan jirutti geggeessu. Dhiifama manaan danda'amu xinnoo biizii ta'e jira. Yeroon firii ta'u si bilbilu. Tolee sammuu. Nagaatti. Wardia number berapa waktu number berapa wardia? Deviya itu. Nawa. Sini, very good. Nawam tadi. Sini. Semua itu dia. Tadi Sudilah berjalan. Malu bu. Sudilah. Magar anak terjebak. Tasgabay Sudilah. Mali ada kabdu ni sih mana ni sih ada kapak ada guti sama nak juga ramah muncah sahara ujini ukra tu kodo de maram. Tasgabay di Sudilah ni mereka. Bukan mali mata magar anak terjebak mali sini. Bisnita malah ke dulu rupi. Mali. Kerana terjebak tadi nari tu. Rupi sih kan? Ugat udah ini ucap kisah. Tasgabay rupi sih. Masa sekali. Mali malta tenan jetta. Ma. Ujini nakana manu jenni tiga pana roti barata di sini gaddi sih. Oji ma kayak situ fara deh gari mal sih gue nanti. Mali ama ila kuno. Ini mana yang teka? Kuno Ariam teta mata dure sa aku. Kedua. Ariam teta ya. Mata dulu sekarang. Turunin gue nih. Ariam teta. Ariam teta nih. Han ajaib aja jadi. Main wana jaiba mali da. Sudah jadi nggak lagi fadu kan? Ma. Wah kali kami sih lebih santai. Na jadi me Ariam teta me jadi dupis itu. Minda anda balata. Kita kasih dabalamu. Si Eya mera kuno sila. Mahal bete son lebih tu. Minda anda balata. Isa durak abdurati itu si dabalam. Anu maafmu? Semua dabalam. Wah kayak orang tinggi aja dah. Dubbisera mu anticha dubbisera miso. Mahal lebih sih. Dubbisera me Ariam tete anse wale no. Kasan se Sekarang kasih jaga. Kana? Eh. Itu masih di kado. Gala tuh. Gofta tadi deh ganti. Nama mi. Opo. Opo. Tasgabay ga. Tasgabay. Opo. Tasgabay. Minta deh boleh tanah jatah ni. Jechuun dina siima argame baay'ee miidhamte. Kana booddee garuu hojii akkasitti deebiteena dhiifama siif hin qabu siifa. Minda makoto gada wana no sini na gaudi wamati folfole bitani wamati mana kesa wana mugu bitani ni tini biti ugara wanto kongone aski budi aski sa sankai gabanges Jabama geesse. nanu ke kole mo
Waata hojii matii irratti wal ilaala kana booddee. Seeraan hojjetu hojii kee. Kan hojjetu. Dhugaa kana booddee yoomfu harka koo asitti miila koos yoo barbaade akutu. Obbo koo. Tasgabbaa'e gaarii. Tasgabbaa'e. Tole. Ulfaadha. Maali argattee dhufte? Silaa gassi dhiitanii amma bosona sitti mubsuu waan jedhanii yoo Gassi haa dhiitan. Sumaan gadaa dhiitan. Ati diina fuudhee waggaamee qaanaafata as keessaa hojjenne mee? Diinaa ta'e anaaf. Akkamitti gammadda ana obboleessi kee as keessa. Abbaan manaan kee as keessaa gad ari'ame. Maaltu si gammachiisasi? maal diina keeti? Ati kun akkas naan jettu osoo kamii fira keessi taa'e. Agartaa? Maal argaa qabu? Agartaa? Ari'ameera inni jedhu osoo hin taane miindaa dabalata. Dhiifamu afachuu ati beektee dubbistu? Mee al tokkorra deemee dubbisu? Beektee dubbistu waajjira keessa ishee hojjettu naan dubbise. Akkam akkam dubbachaa jira? Miindaa dhaada malee hin siin jedhu. Hin gufatta kana. Siisa karaarra taa'ee akka kanatti birrii nama taasisaa baaba miidhaatti dabalu taanani. Nu ta'u warra akkasitti duddaa jabee kana qulqulleessaa. Nu waan taatu hojii jalqabatti galii kan miidhaatti nama dabalu akkas taanaa hamaa nama hojjeteetti dandabalchiifadha. Hojjeteetti dabalchiifadha. Danqaraa namatti ta'uu barbaade jira. Hojjeteetti dabalchiifadha. Daandiin irra bu'ee si nyaata. Si nyaatan si jedhe daandiin irra bu'ee laga si buusa. Akkuma kan kooti miidhaan dabalchiifadhe didakkiiti gadi si dabalu. Akkama kan dubbachaa jira. Akkuma kan dubbachaa jira. Siif iyyuume ittuma sii dabalan malee wanta sirraa eebbisan hin qabani. Anis akkuma kee danqaraa namatti ta'uu barbaade jedhi nagarra waama ta'uu. Alayaan teenya miindaa dabalataan. Kalau bentuk kan kami berhasil namu sama itu kan